kiyyaa rifeensa koo qulqulleessee xumureen jira. Rifeensi kiyya kana fakkaata jechuudha. Erga miiccamee ka'ee kana fakkaata garuu hin fille amma jechuudha. Beekaa filuu dhiise xiqqoo firiiziidhuma kanaan turu jechuudha. Bakkee wayii deemutu jira. Kanaaf firiiziidhuma kanaan turu jedhee dhiise. Osoo filamee immoo rifeensi kiyya as naqaqqabaa. Rifeensa bareedan qabaa. Rifeensi kiyya kana fakkaata. Akkasuma yeroon booda jechuudha. Yeroon booda akkaataa rifeensatti guddifatan viidiyoo haaraadhaan dhufa jechuudha. Waa hedduu qaba. Waan barnoota namaaf ta'a waa hedduun qaba. Rifeensi kiyya kunoo kana fakkaata jechuudha. Egaa hordoftoota keenyaa waan na dhaggeeffattaniif baay'ee galatoomaa. Viidiyoo kiyya yoo jaalattan laayikii godhaa. Akkasuma hiriyoota keessaniif sheerii godhaa. Yaada qabdan immoo koomentii jalatti barreessuu hin dagatinaa. Baay'een isin jaaladhaa, baay'een isin kabajaa. Haay akkam jirtu hordoftoota keenya, nageenyi Waaqayyoo bakka isin jirtanitti isiniif haa baay'atu. Jirtu nagaa keessanii nu nagaa keenya galanni Waaqayyoof haa ta'u. Har'as dhufnee jirra. Mee gara sagantaa keenya guyyaa har'aatti osoo hin darbiin duratti abbaan manaa kiyya nagaa sidaa gaafatu. Nagaa gaafadhu hordoftoota keenya. Akkam jirtu hordoftoota keenya, nagaan Waaqayyoo bakka jirtanitti isiniif haa ta'u. Akkam jirtu fayyaa keessanii nuti nagaa keenya. Amma kunoo waan itti jirru viidiyoo duukaa bu'aatii ilaalaa nu hordofa. Egaa hordoftoota keenya rifeensa miiccachuutti jira jechuudha. Egaa rifeensa miiccachuudhaaf kunoo jalqabeen jira. Egaa akkuma argaa jirtanii kunoo rifeensa laaffachaan jira. Rifeensi kiyyas kana fakkaata. Yeroo biyya Arabaa turetti rifeensa kiyya jechuudha. Kun haaluma kanaan miiccadha yeroo hunda jechuudha. Rifeensa kiyya qaama wajjiniin hin dhiqadhu jechuudhaani. Maaliif rifeensi kiyya xiqqoo guddinaan illee xiqqoo waan heerumee jiruuf yeroon qaama irratti gallakkisee dhiqadhu baay'ee natti tolu isiniin jechuufi hordoftoota keenya. Akkuma argaa jirtan abbaa manaa kiyyaa bishaan naa dhiqedha. Ani immoo kunoo laaffachaan jira. Rifeensi kiyya laafuudhaaf baay'ee yeroo fudhata. Bishaan baay'ee barbaada. Dura sirriitti akkatti laaffisee sukkuumee akkanatti dhiqadha yeroo hunda jechuudha. Egaa viidiyoo kana isiniif waraabeffarra yeroo rifeensa keessan dhiqattanii namoonni tokko jechuudha. Utuma rifeensi hin laafin shaampootti naqxu yookiin saamunaa itti hidduun dogoggora guddaadha. Rifeensi sirriitti kunoo bishaan wajjin haala kana fakkaatu wal arguu qabaa isiniin jedha. Akkuma argaa jirtan kunoo amma laaffisaatuman jira jechuudha rifeensa. Egaa ooyyee. Kan keessila amma rifeensi kee hin dheerata. Saafaa keessallee gaggeessee laaffisaa jirti. Kan warra rifeensa hin qaqqabne akkamitti akkas godhu immoo ati beekuma akkanatti fayyadamti. Kan warra rifeensi saafaa keessa hin qaqqabne maal godhuu jechuu barbaaddeeti gaafiin. Saafaa keessa kaanii gachuubaan ittiin suquu bishaan hin barbaachisu moo? Kunoo jalqaba irratti dubbadhe qaama namoonni tokko maal godhu sitti fakkaata. Rifeensa isaanii asii duubatti gallakkisanii qaama wajjin dhiqatu jechuudha. Maaliif rifeensi warra rifeensi xiqqoo gaggabaabanii jechuudha. Ani immoo rifeensi kiyya xiqqoo asii duubatti yoo gallakkise xiqqoo as ganna waan na darbuuf natti hin tolu. Akkasumallee rifeensi bishaan tuqee rifeensi yoo qaama na tuqee ani natti hin tolu jechuudha. Baay'ee na suruba. Kanaaf egaa warroonni saafaa keessaa rifeensi isaanii hin seenne warri rifeensi isaanii gabaabaa maal godhu gaafii jedhu kan na gaafatteefi. Fakkeenyaaf saafaa keessa yoo qaqqabuu baatan akkanatti illee ol jedhanii jechuudha. Akkanatti ol jedhanii dhiqachuu hin danda'u yookiin immoo duubatti deebisanii dhiqachuu hin danda'u kan jedhu deebii keessaniif deebiseera jechuudha. Okay, rifeensi kee immoo dheerina isaarraa kan ka'e yeroo miiccitu walxaxee si rakkisu. Rifeensi kiyya baay'ee walxaxee na rakkisaa. Rifeensa kiyya gaa akkuma beekamu xiqqoo dheerina waan qabuuf filuudhaaf illee na rakkisaa. Walillee xaxa firiizii ta'a jechuudha. Kun amma itti naannaqee tumaa sufnu kanatti naannaqii akka tokkoon as walakkaatti naannaqii sirrumatti itti naannaqii.
Akkasumallee egaa kun akkuma argaa jirtu jechuudha. Shaampoollee hedduu fida jechuudha rifeensi kiyya. Shaampoon kun amma fakkeenyaaf mee kaameeratti qabu. Itti sii dabalee hin jira kun. Manaa dabalatiin hin ga'u amma. Amma egaa hordoftoota keenya rifeensi kiyyaa dibata baay'ee hin barbaadu malee shaampoo kana baay'ee fida jechuudha. Shaampoon itti agarsiifne hordoftoota keenyatti. Kun shaampoo jedhama. Shaampoo saansilk. Saansilk jedhama. Yeroo hunda saansilkiin baay'een ittiin fayyadama jechuudha. Egaa kun akkuma argitan rifeensi kiyya akkana jira. Saansilk shaampoo. Sukkuufan jira jechuudha. Wal nyaachisaan jira. Rifeensa kiyya amma fakkeenyaaf har'aa boruun dhiqadhu. Guyyaa 4 hin dhiqadha. Yeroo dhiqadhu immoo sirriitti sukkuuma jechuudha. Akkuma argitan caafisaatti mee bishaan naanaqiiti. Shaampoo sitti naanaqe. Akka shaampootti naanaqe. Hin cuftee. Kanaaf egaa rifeensa suuraa innaa miiccattan yeruma tokko baay'ee sukkuumuun baay'ee barbaachisaadhaan isiniin jedha. Amala rifeensa kiyyaa keessaa dibata baay'ee hin barbaadu rifeensi kiyyaa. Akkuma ati qabdetti qabama. Garuu immoo shaampoo hedduu fida jechuudha. Shaampoo kana amma ji'a tokko fayyadamne. Shaampoo sana ji'a tokko fayyadamne. Yeroon biyya Arabaa jirus kunoo rifeensa kiyya haaluma amma argitaniin dhiqadha jechuudha. Akkasitti gadi jedhee dhiqadha malee jechuudha. Duubatti deebisee hin dhiqadhu jechuudha. Qaama kiyya wajjin hin dhiqadhu. Sagantaan qaama kiyyaaf shaaworii galu guyyaa biraa, sagantaan immoo rifeensa kiyya qulqulleessu guyyaa biraati jechuudha biyya Arabaattis. Ergan Itoophiyaa galeellee biyya Arabaattis yeroo biyya Arabaa turtes maal jirta? Biyya Arabaattis illee akkuma kanatti rifeensa kee kunuunsaa turte. Rifeensa kee baay'ee kunuunsuu jaaladha. Rifeensa koo hedduun kunuunsuu jaaladha. Rifeensi kiyya baay'ee natti tola, baay'een jaaladha, nama rara. Argitanii hordoftoota kiyya. Rifeensa kiyya shamarran immoo maasitti fakkaata? Shamarranii mee maaliin bareedu? Suman gaafadha. Shamarranii maaliin miidhagdee? Shamarranii Innuma sitti fakkaatu. Rifeensi miidhagina shamarranii keessaa isa olaanaadha. Miidhagina olaanaa kennaaf jechuudha. Atillee akkuma kanaa rifeensa dheeraa qabda, baay'ee sirraa bareeda rifeensi keellee kalariin yookiin bifti isaallee kunoo gurraachee bareeda. Luuccaa isa jedhamu sanaatti akka sanaan itti fakkaata, baay'ee bareeda, dheeraa dhalleedha. Atis rifeensa kee baay'ee jaalatta. Akkan argutti kunuunsa goota fi ani kanan jedhu rifeensa kana kunuunsuu keerraa akkaatti si dheerate moo uumamumaan akkanatti qabdate? Gaafii bareeda na gaafatte iyyuu shaampicha naa kenniiti. Gaafii daawwattoota keenyaafis akkan himuuf gaafii bareeda na gaafatte. Yaa rifeensa koo jechuudha baay'een kunuunsa bira darbees immoo uumamaanis nan qaba. Garuu uumamaa naa qabaadhu malee aga kana guutuu hin qabu. Xiqqummaa kootti amma nan gahu rifeensa kiyya. Garuu caalatti rifeensa kiyya waanan jaaladhuuf baay'ee nan kunuunsa rifeensa kiyya. Kunoo hordoftoota kiyyaa xumureen jira jechuudha haala kana fakkaatuun. Gana yeroon fooxaadhaan goggogsee jedhu immoo hin argitu maal akka fakkaatu ammaaf kana fakkaata jechuudha rifeensa kiyyaa. Isiniin jedhaa kun haala kana fakkaatuun xumureen jira. Anillee kana fakkaadha jechuudha hordoftoota kiyyaa. Galatoome abbaa manaa tiyyaa atillee na deeggaruu keetiifis jedha.